abbaa keenya obbo Waaqoo Kadiir bira jirra. Akka kaawunsilii dargaggoota magaalaa Roobeetti wanni isaan irratti raawwatame hedduu nu gaddisiise. Waan dalagamuu hin qabne dalagamee ulfinna kabajaa manguddoota wajjin eessumman isaa wajjin obbo Waaqorra ammootuu dhahutti jirra. Hawaasni keenya ammootu ka isaan gammachiisaatiin hin jirtan. Hawaash baankiin birrii kuma 500 arjoomeef haaji. Biran geenne hin dhufti jenneetiin ammootu abdan. Hawaasni dhuunfaadhaan ka akka ammootu obboleessa keenya Arafaatiin hangaree ka 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 gumaacha ajaa'ibaa ammootu godhaatiin hin jirtan. Namni kun ifaajee Rabbiirraa qaba. Obbo Waaqoo maal jettan? Dhugama ifaajee Rabbiirraa qaba. An dhaladhee hojii kana hojii mootummaa hojii fayyaa kana hojjedhe dunyaa waan tokkollee hin qabu. Ummatuma kanaaf ifaajaatiin hin ture. Haga ammaatitti haga xurataa bahutti jecha ummata kiyyaa hojjechaatiin hin jira. Ummata kiyyaa ammoo baay'ee galateeffadha. Ilmi kiyya bara 2018 keessa yeroo daangaadhaan walitti bu'aniitiin du'eetiin hin jedha jecha haga ammaatitti sammuu keessa nootti jedha guyyaa guyyatti. Iyyuu poolisiin naannoo Sumaalee akkasitti ajjeefteetiin jette. Gochi narratti raawwatee jedhee ana dhiisiiti anaafi miti nama kamiifayyuu hin mara.